Kiixanni booniyye, kiixanni booniyye, harbaan booniyye, kamsaan namni gabaa dhaqatu booniyye, jummaan namni masgiida deemu booniyye, teettu booniyye, ciiftu booniyye, raftu booniyye, nyaattu booniyye, dhuydu booniyye, mana fincaanii deemtu booniyye, salaattu booniyye, salaama baafattu booniyye. Laa ilaaha illallah. Karaan marti booniyye, kaamni booniyye, kibbi booniyye, dhihni booniyye. Namni sheeka akkana godhatu. Hanga ammootiin isumaan hiika of saqqale tokkollee hanga of saqqaluu haada ofitti kik uf garuuf tokko takka geette. Gaafa ammootiin qilleensarraa walitti hin dhufne yookaan ammootiin addaan bahutu jira yookaan du'aanuu addaan bahutu jira gaafa waasitti gaafa rakkina isii irraa ammootiin waasitti man maal taata? Gaafa booniyyeen maantun nama biraattu ammootiin nama biraa waliin jirti yoo siin jedhan akkam taata? Gaafa kana ammootiin waraqaa matarra marattee ispaaltiirra deemtamoo? Lakkoofsa gurguddaa laakkayaa ispaaltiirra deemtamoo booniyye jedhaa ammootiin ufiin haasayaa deemtamoo mee akkam goota gabaabsadhu nuti ammoo jibbaa kee hin qabnu nuti ammoo waan si fayyadu sitti himaa jirra nuti jibbaa kee qabaanneetii miti nyaannu yoo hisaabaa baanii nyaatan nama miidha rabbillee hisaabaa baatanii hin gammadinaa jedhe sifa ammoo warra boonuuti sifa warra uf dhaaduuti hisaabaa bayanii ammootiin hin gammadu. Jaartii ufii nabini jaalatanii jaartii keessaa innuun jaalatan Aishaa jaalatan. Lafee takkarraa waliin nyaatan dhugaa mana keessatti deeffadhu har'a tana qilleensa gubbaa dhaabattee yoo booniyye jette teennatunoo yoo shawaa qofa faarsite kutaa 11 bilaasha irraa fuunee nuti baalee bilaasha fuudhe kaarsii fuudhe bilaasha fuudhe jimmaa ka fuudhe bilaasha fuudhe shawaa ammaa inni warqii wayii baafti dhadhaa wayii sii baasti warqii wayii sii baasti ilmuu madeetti akka waan shawaa malee durbiin jirretti ka faarsitu. Gaafa tasii akkana faarsitee likkii kee argitee jirti. Isin likkii kee argite. Gaafa ammoo rabbi walii siin dabale rabbi walii siin haa dabalu kokketti haada si dhahatti. Maali akka ati jaalala isiitiif jilbiifattu argitee jirti waan taateef gaafa isii waasi ajjajjallee kootii bulee godhadhu kootii diimaa godhadhu cidhaan baan dhaqin du'aan baan dhaqin taa'i ol ka'i ammootiin siin jetti hin nyaatin hin dhugin soomi har'a siin jetti kolfi boo'i siin jetti. Hagana marallee ammootiin tambarkakanii jilbiifatanii dubartii jechuun laa jaartii ofii namni numa jaalata ta'een namaa akkanatti ammootiin hin dubbatin akka ati booniyyee nikaa hidhattee nuti hin beeynu situ nu beeksise akka ati ammoo jaalala booniyyee akkanatti ammootiin hin faarsaa deemtu situ nu beeksise nuti hin beeynu ana garraa jaartii tiyya fuudhee mul'iftu suuraa isii namni hin argine fuula isii namni hin argine hatta ammootiin magaalaa keessa silaa ammoo hima bashannanaami waliin hin deemu maaliif jennaan namni waan biraa akka hin seeneef jecha. Yookaan sila sheeticha ammoo jaalallee biraa jalqabee jedhee nafsee namaa keessa wanni biraa akka hin buuneef jecha obboleetti matii iyyuu karaa irratti hin dubbisu. Maaliif jenna namatu se'a namni nama diinii kana akka malee se'a yookaan fiqireenyaa biraa baafate se'a. Akka kanan seeneef jecha kitaabatu jira akka kanan seeneef jecha uf dheeguun barbaachisaadha. Nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam gaafa galgala jaartii ofiitii waliin deeman jara lamaaniin maal jedha jarri lamaan fiidee jennaan ay deebi'a jaartiitii yaa jedhanii. Qalbii namaa kana keessa shayxaanatu jira. Ammoo hidda namaa kana keessa shayxaanatu yaa'a. Qaama namaa kana keessa shayxaanatu yaa'a. Akka shayxaanni waa itti nasaafneef jecha jaartiitiyya jedhanii. Akkasuma sana ammootiin namni fuulduratti namni si ilaalu. Yoo namni waa sirraa ka waa shakku taate waan sirraa shakku san hin hojjetin. Kanaaf jaartii tee manatti sanuu qilleensa gubbaa jirtan walitti hin dabalamne ganaadha. Baarakallahu obboleessa kiyya. Rabbi barakaa si haa godhu. Waa barsiifta. Gara kaaniin ammootiin zamoonuma tarte keessa ammootiin namni qabattoo nu fuudhullee si asumarratti argaa jirra. Silaa namni diinii qabattoo ofitti kikingatu. Maaliif jennaan namni qabattoo of fuudhu yookaan namni ammoo marzii dhugu. Maal jedhan imaana dhaburraa jedhan. Qadaratti amanuu dhaburraa jedhan. Rabbiin dhugoomsuu dhaburraa jedhan. Alaamaa ammootiin inni duraanuu ammoo islaamummaa keessa hin jirre mul'ise. Duraanuu amma inni diinii irraa qaccee jiru mul'ise. Ilma namaa irraa nama rabbiin gabbaru jira jaa rabbi alaa harfiin jechuun qaccee irratti nama rabbiin gabbaru jira jechuudha. Yoo rakkoon isa tuuyte jedhee mataa qabatee iyya jaa. Yoo bal'inaa gara islaamummaa achi deebi'a jaa. Sifa akkasii akka hin qabaan sifa gaarii sirraa baratuun barbaachisaadha. Ita booniyye laa haganuma siidhaam. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبليوانكو أكم جرتو فيا كيساني نجا كيساني بكسن جرتني تسنها كيسو إرجانكو واتو كسني تيمو
ani ilma namaa wallaahi rabbitti na beeka nama ta'uusaa qofaafin kabajaan nama ta'uusaa qofaafin isa jaalladha. Keessuma nama aalii laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah jedhe baay'een jaalladha. Jecha sin jaalladha rabbiif jechan si jaalladha jedhu kana malee ituu jecha biraa jiraate waan ittiin ibsan jecha kana malee waan ittiin ibsan waan hin jirreef malee silaa jecha sana jedhee ibsadheen quuqaa koof keessaa baafadha. Ilmi namaa jiraachuunsaa sin gammachiisu yoo ta'e miidhamuunsaa, rakkachuunsaa, dhabuunsaa, xiqqaachuunsaa, gadduunsaa maal sii buusa? Maal sii godha? Ilma namaa tokko kan akkaataan wahii jalaa bade akka inni itti waan sana hubate akka biraa ta'e akka itti waan kana hubatte sirrii miti jettee akka namni sun gaaga'ama biraa keessa seenu gochuun jibba ati nama sanaaf qabdu mul'isa. Obboleessoo ani lafaa kee waa tokko hin dubbadhu. Mee waa'ee obboleewwan kiyya lamaan kana Muhammad Bayaaniif obboleetti keenya Booniyyee obboleessa keenya kana ittimtan miti gorsitan miti dhiisa daangaa rabbii cabsaa hin jiru. Isheenii Booniyyeen ergamtuu rabbiidhaa jedhaan jiru yookaan an ergamaa rabbiidhaa jedhaan jiru. Mee dhiisaa waan isin jedheef hin qabaa dhiisaa. Maal isin sammuu nama kana dubbisuu hin dandeessanii obboleewwan? Namoonni akka koo nama duratti as baatan hiree nama duratti ba'uu argattan dhiisaa nama kana irratti hin duuliinaa. Mee dhiisaa callumadhaati. Yeroo xaaliyaanii jedhan haadha kootti natti yeroo sana gaafa isaan kana natti man toohidatti dhufee naannoo keenya seenaa maalummaa diin islaamaa ta'e akka malee hubatamaa jira. Maashaallah akka ajaa'ibaatti hubatamaa jira akka namaa galutti sababa kanaatiin wal qabatee dhaggeeffadhaa qalbiin waan nama dubbadhu kana. Akkatti masjiida dhaqee galuun dhaba. Masjiidumaan akkatti dhaqee galuu dhaba. Yeroo nama masjiida dhaqu karaa abbaa kee gadhiiste na jedhanii dhagaanatti buufu. Karaa abbaa kee gadhiiste na jedhanii dhakaatiin na dha'u. Eenyu obboleewwan kee warroomti musliimaa akkam karaa abbaa kee dhiiste jedhanii. Ani garuu karaa rabbii tokkichaan qabadhe. Karaa Nabii Muhammadin qabadhe salawaatu rabbi wasalaamu alayhi. Yeroo sana maal na jedhan amoo koo na jedhan maqaan kiyya Ahmadi amoo koo na jedhanii na waamu amulee koo na jedhu oo amboo koo hin jedheen waan sitti maana jedhan natti miyaadha koo natti maan jedhe naani baratu bara beelaa ture. Haadhatu ilmaan lama qaba. Ilmi tokko albaadhessa nama beela obsuu hin dandeenyedha. Ilmi tokko immoo nama beela obsudha. Ilmaan kana lamaan keessaa inni albaadhessi sun dhaqee dhangaa namaa cabsataa boqqolloo namaa cabsataa barri immoo bara beelaadha akka bara sabaatti jedhan sana jechuudha. Achi booda dhaqee dhangaa namaa cabsatee ituu arras cabsatee dhufaanuma haatiin adaraa dhiisi jedhanii gorsuu inni tokko immoo nofsa. In dhaqu waan namaa kan harkaan hin qabu waan namaarraa of eeggata. Nama waan namaarraa of eegu rabbiin haa godhu. Achi booda dhangaa namaa cabsatee boqqolloo curxii kana ituu nyaatu boqqolloon funyaaniin mataatti ol ba'ee achitti qaa jedhee du'e. Akkana jedhanaati ko. Ya jarjaraa barreessi nyaatee ya callisaa baratti baatee jette haadhittiin sunii jedhan. Isa namni ammeenya dhaqee ishee jajjabeessuuf jedhu jedhanaati kun. Ya jarjaraa barreessi nyaatee ya callisaa baratti baatee jette haati kun. Ammas akkas jetti maalinnaan ya jarjaraa barreessi nyaatee kan isheen jettu ilma ishee isicha jarjaree dhaqee dhangaa namaa sana cabsatee
boqqolloon funyaan tolbee achitti qaa'ee du'e sana jarjaraan isa jarjaraa sana in nyaate barri in nyaatame innichi callisaan sun dhangaa isaanuu qeetii qabu inni isaan qeetii qaban isaanii geenyaan barri beelaa sun darbe barri quufaa dhufe. Kanaaf yeroo xaaliyaanii jedhan faranjii surree sharaadha galikaa barri taraadha jedhan faranjii xaaliyaanii kana biyyaa weeraranii faranjii surree sharaadha galikaa barri taraadha jedhan. Maaliif hin ganan sinii kaase beektu in jarjariinaa in gaabbitu ittiin jarjariinaa mucaa kanatti dhiisa. Sheeka kana dhiisaa callumanaati daangaa rabbi cabsaan jiru afaarsu haadha manaasa waan barbaadaa jedhu dhiisa. Nama diinii tuqu mitiin yoonni diinii tuqe itti dubbadhaa waan sanaan ala billaa alaykum rabbiin isinitti haa ta'u dhiisa. Adaraa keessan adaraa rabbii guddaa sodaadhaa dhiisa. In gaabbitu booda hin gaabbitu. Gaabbiti sin tuqa. Wallaahi in gaabbitu. Mee dhiisa waa xiqqoo tokkoof jettanii adaba wayiiti badee adaba nama islaamaa adaba nama dura dhaabbatu adaba nama qaraasisuu nama ilmii nama barsiisuutti bade jettanii sanaan wal qabsiisanii dhiisaa irratti hin duulinaa. Arargeen adabni arargee akkas miti. Arargummaa keenya akkas goote maalummaa keenya akkas goote maqaa dhiiraa nu balleessite in jedhiinaa dhiisaa in gaabbitu achi fageessaa ilaala. Nama dubbisuu danda'a ilma nama namni kun nama akkamiidha. Anaan na dubbisuu qaba. Ani waan hin jibbuun qaba waan hin jaalladhuun qaba waan hin sirraa fudhadhuun qaba waan hin fudhanne hin qaba. Ergan isinirraa hin fudhanne maali kan isin na duukaa dhamaataniif kuni nasihaa nan sinii dhaamu. Dhiisa irraatii dhaabbadha maasha Allah jedha. Viidiyoon hojjetu yulaahi godha dhaxxanii waan tantaan irratti hin barreessina. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Waan kana keessatti yoon dubbadhe dogongorri kun anaaf shayxaanaaf nafsiyyaata akkas na godhe dhiifama naa gootu. Yoo waan khayrii rabbiin na dubbachiise immoo sumatti na waffaqee yaa rabbi nama sirraan viidiyoo kanatti miindaa argadha jedhee hojjete yaa rabbi na godhe. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu.